السلام عليكم يا جلال يا مكرم ارفع صابنا قلنا مرق جلال فيكم ارفع صابنا قلنا مرق جلال فيكم مدينة دقوفني دقي أبولاك وأرهوفني زمزم أجيب كيد كوبوني كوفيوفني زمزم أجيب كيد كوبوني كوفيوفني سودي دي توحيدا وصوني تأي أكروبنا قفتو كوما سولا سلا بلبسين كعباكي أولا كعبة إبراهيمي سلام عليكم جليلاهيمي طه رسولاني أبشر زمزم أتشيك ساجدين التديس وري أرقي أمن دفا يوسلا أزالي تنادر أنيسو أمن أرقى يوسلا أزالي تنادر يدرسو والدا نقود زماي كنتو زندا فكرين نقول ردا من بسوتين بجسو تزالي لقنته كأنات بلايا زينته لا لسساته وسنت بكا ونومكم بدينا لعينه بيته يا عالم النور يا لما براته عزمه على ممطاته الشر يا Azmobana mamtato ashagro ya naini odanto. السلام عليكم بيجاننا يا مكرم أرفع صابنا قنا مرقجاننا نفيقو أرفع صابنا قنا مرقجاننا نفيقو أرفع صابنا قلنا مرقي جادلنا فإيدم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله mucaa sagaleen akka dammaatti mi'aawu akka aannaniitti qalbii nama qabbaneessu onnee jabaatellee kan laaffisu maashaallah rabbiin sagalee isaa kan ammallee dabalee miidhagsuu fi sagalee isaa qofa osoo hin taane wallaahi amalli isaas akkuma sagalee isaa kanatti namatti tola. Umriidhaan xiqqaadha. Hojiin immoo gama amantaatiin hojjetaa jiru afaan lameeninuu jechuudha. Afaan Oromootiinis afaan Amaariffaatiinis diinii kana jechuudha. Dhaloota bira bifa ga'uun jechuudha. Bifa ergaa guddaa qabuun hojiin hojjechaa jiru dhugatti waan baay'ee mucaa kanaaf akka hamilee jajjabeessutti hawaasni keenya cinaa dhaabbachuu qabu. Qaama tokkorraayyuu yookaan dhaabbata tokkorraayyuu qaamni isa gargaaru hin jiru. Waanuma danda'u jechuudha. Waanuma dafqa isaatiin olii gadi jedhee waa argatu hanga danda'u jechuudha. Waan godhu godhaa jira. Rabbiin riskii bal'aa haa banuu fi asuma illee du'aayii haa goonuu fi bakka inni yaadee jedhe kana ammoo jechuudha. Akka dhaqee argee jechuudha beektee bakka sanatti jechuudha. Du'aayii isiniif godhee waan bakka sana jirtu immoo caalatti jechuudha. Nu ga'uuf jechuudha. Obboleessi keenya loodeen jalqaba irratti akka dhufee argee jedhee jechuudha. Mucaan kuni walaloo qofaan waan barraa isa sagalee isaa kanaan nuun ga'u osoo hin taane guyyaa irratti hidhannee deebi'uu dandeenya biyya san keessa jirra. Inni immoo biyya san dhaquudhaaf hawwiidhaan akka jechaa jiru kana waan ilmi namaa dhaqee akkasa biyya sana argee kee akkasitti faarsu qaamaan dhaqee arguu qaba. Yaada jedhu fidee nuu kaase jalqaba nuu wanti dhufneef kanaaf miti. Wallaahi hedduun keenya yaada isaatti baay'ee gammanne asumaan nuun loodee nuuf galatoonfadha. Achiitiin gara sanatti gara obboleewwan keenya akka irratti hirmaatanuuf carraa isaaniif kennuu eegallee akkasitti jirra waan ta'eedhaaf jechuudha. Maqaa qabachaa jirra namoonni waan isiniif laaffiseen jechuudha. Wadaa seenaa jiinii yaakayriiti. Rabbiin isinis warra biyya sana jiru rabbiin hajjii sana isiniif haa laaffisu warra biyya fagoo jirtanullee rabbii warra dhaqee bakka sanatti du'aayii kadhatee waan gaggaarii godhu rabbiin isinaa godhu jenna inshaallah obbolee. Dhimma irra jirru namoonni haara yareef dhutanii ettan nashiidha ammas hin dhaggeessaa jirru kana obboleessa keenya Sa'aad jechuudha. Assalaamu alaykum biyya Madiinaa yaa mukarramu arfaasaa gobbonaa gannaa mirgi jaalalaa nuuf eegamu kan jedhee jechuudha akka carraa ta'e jechuudha.
Isa wajjiniin osoo teenyeedhuma akkas dubbannu obboleessi keenya tokko loodee namni jedhamu jidduun seenee mucaa lafa filatamtuu lafa jaallatamtuu dhufuudhaaf hawwii qabu kana jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo addunyaa keessa jirru waan dandeenyuun obboleessa keenya kanaaf cinaa dhaabbannee Suudii Makkaa dhaqee ija isaatiin argee sagalee isaa bareedduu kana waan achitti immoo qaamaan ergasii biyya keessa taa'ee hawwaa ture biyya sana dhaqee akka argee immoo caalatti jechuudha bakki kun waan isiin qabdu jechuudha akka nuuf dhiyeessuuf cinaa dhaabbachuu qabna yaada jedhu kaasee yaada isaa kanatti hedduun keenya baay'ee gammannee baay'ee miira keessa nu galchee kanaaf jechuudha waan akkasitti jirra waan ta'eef obboleewwan keenya namoonni lakkoofsa kana lakkoofsa ammas irraa fudhatan kanatti jechuudha akkaawuntii ammas irra jiru barraa jiru kana jechuudha akkaawuntii yeroo galchitanii jettan lakkoofsi garee already isiniif barraa jira koomentii jalatti naawwiin isiniif barreessaa jira gara waasaappiitti dhaamtanii achirratti jechuudha obboleessa keenya kana jechuudha Saa'udiitti Makkaa biyya filatamtuu kana jechuudha dhaqee ardii kana arguu qabaa qaamaan gastii irratti seentanii waan rabbiin isin dandeessise sheerii namootaaf godhaatii isinis waan waadaa seentanii jettan asirratti maqaa keessan galmeessaa jirra. Hanga yoonaatti jechuudha namoonni jalqaba irratti yaada kana kaasee jedhee obboleessa keenya loodeedha inni 5,000 waadaa galee fi qarshii 5,000 Itoophiyaa Isaak Zeenuu artiistii Isaak Zeenuu biyya baqaa keessa osoo jiraatu jechuudha. Osoo waa tokko hin qabaanne ofii isaatii kun qabu isinuma qaburraa immoo qarshii Itoophiyaa 10,000 waadaa seeneef Isaak Zeenuu jechuudha. Artiistii Isaak Zeenuu akkuma sana obboleessi keenya tokkummaan humnaan jechuudha birrii 5,000 maqaa isaatiin birrii 5,000 maqaa naawwiitiin birrii 5,000 immoo maqaa kiyyaan jechuudha. Waliigala qarshii Itoophiyaa 15,000 waadaa seen obboleessi keenya tokkummaa hin beektu hedduun keessan nama miidiyaa kanarratti waa hedduu hojjechuun beekamuudha. Zaak Iluu namni jedhamu obboleessi keenya ammoo Zaak Iluu jechuudha. Qarshii Itoophiyaa 20,000 jechuudha. Qarshii 20,000 waadaa seeneefii jira. Maashaallah Zaak Iluu rabbii caala dirba siif haa kafalu jenna. Bulettiin keenya Sabriinaanis biyya Saawudii jiraatti. Sabriinaanis qarshii Itoophiyaa 10,000 waadaa seente. Shaabuddiin 5,000 akkuma sana Khadiija obboleettiin keenya kan jedhamtu isiinis qarshii 10,000 asli Suudii ammoo qarshii 5,000 namoonni ammas irratti maqaan keessan galmaa'ee akkasitti tartiibaan taa'aa jira namoonni reefuu dhuftanii jettanis sa'aadis as isiniif dhufa sagalee isaa bareedduu sanaanis jechuudha nashiidaa isiniif jedha inshaallah. Namoonni obboleessa keenya kana bakka filatamtuu ardii filatamtuu kan dhaqee nuuf ilaaluu kan jettan jechuudha sirratti kuma jalqabnee jenneen jechuudha waan gaarii tokko jennee as keessaa habaanu jennee inshaallah obboleewwan keenya laftis baatii ramadaanaati baatii khayriidha xiqqoon dalagatan si'a baay'een baay'attee ji'a namaaf seentuudha waan ta'eef waan khayrii kanarratti hirmaadhaa isiniin jechuu barbaanna